baay'ee nashamaa akkan jirtu hordoftotaaf kabajamtoota OT Sales Channel kunoo arrammoo wanta haaraa ta'e imo irratti kan dhufe waan bareedaa tokko isiniif qabadheetii dhufeetiin jira jechuudha. Arraan kana kan inni ilaalu jechuudha. Waa'ee imo irratti imoon keessan yeroo baay'ee kan isin jeeqaa tureef jechuudha. Furmaata haarawaa fi furmaata bareedaa isiniif qabatee dhufee jira jechuudha. Imoon kaampaaniin kun jechuudha. Egaan Play Store keessatti naa deemtanii ilaaltanii imoolee gosa garaagaraa baay'eetu jira jechuudha. Imoomti kaampaanii kan hojjetu imoon baay'een ni jiru jechuudha. Fakkeenyaaf imoo jettanii naas hin barreessitanii sarchii gootanii imoon gosa baay'eedha jechuudha kan as keessatti jiru. Garuu kaampaaniin imoo jechuudha. Imo haarawaa ta'e oomishee gabaarraa oolcheeti jira jechuudha. Egaan baay'een keessan instaalii kan hin godhatin yoo jiraattanii maqaan imo kanaa imo normaalii madha. Garuu akkuma addanatti argaa jirtan kana imo laayit jedhee wanta kan biraa ofirraa qaba jechuudha. Imo laayit kan jedhu kun haarawaa jechuudha. Isa kana egaa 2019 irratti akkuma argaati jirtanii haarawaa godhanii kan isaan gadhiisan jechuudha. Kanaaf imo kanatti yoo fayyadamtanii baay'ee tokkotu gaariidha jechuudha. Akkasumas illee immoo iddoo isheen qabattu illee iddoo xiqqaadha jechuudha. Kanaaf imoon inni kuni baay'ee keessaniif kan isiniif bilbiluu didee kan isin jeequ jechuudha. Yeroo bilbiltanii gara biyyaatti haasoftan illee kan isin jalaa kukkutu kan ture jechuudha. Imoon kanaan dura inni kuni yoo itti kan fayyadamtan ta'e imo inni kun jechuudha homaa waa tokko kukkutuu irratti illee rakkina tokko hin agarsiisu jechuudha. Akkasumas illee immoo yennaa fakkeenyaaf imo kan biraa yennaa isin bantanii durii fuuldura kanatti jechuudha mastaaqiyaan garaagaraa yookiin immoo beeksisni garaagaraa isinitti dhufee isin jeeqaa ture jechuudha. Kana egaa baay'eemti keenya ittiin rakkachaa kan turedha jechuudha. Arraan kana garuu inni aan jechaati jiru kun imo laayit kan jedhamu kun jechuudha. Imo laayitiin kun akkuma keessa argaati jirtanii wanna kabraa wanta isin jeequ tokko hin qabu jechuudha. Fuuldura kanatti mastaaqiyaa garaagaraa yookiin beeksisa garaagaraa isinitti hin fidu jechuudha. Akkasumas illee innaa ittiin bilbiltanii innaa ittiin bilbiltan baay'ee tokko gaariidha. Uumamaa tokko isin jalaatii hin kukkutu wanta haasa'uu barbaadanii akka garaa keessanitti isin haasofsisa jechuudha hordoftoota xiyyaa. Kanaaf imoon kun maqaan isaa imo laayit kan jedhamudha jechuudha. Haarawaa kunoo akkuma argaati jirtanii imo laayit jettanii sarchii goonaan ni argattu jalqabaa irratti kan isin argattanii imo laayit 2019 kan jedhu isa jalqabaa isiniif dhufu buufachuu qabdu jechuudha. Kunoo isa kana jechuudha. Maqaan isaa imo jettanii naas hin barreessitanii new version isaa bifa kanaatiin isiniif dhufe jechuudha. Kanaaf egaa as keessaa innaa gad dhuftanii kunoo imo laayit kan jedhu mataa isaarraa kana qaba waan ta'eef kana ta'uu isaa beektanii instaalii godhachuu qabduun isiniin jedha. Kanaaf egaa furmaata isiniif ta'a jedheetii yaada. Baay'een keessan imoon Dubaay irraa nu jeeqaa jira jettanii warra na gaafataniif jechuudha. Imo kana egaa innaa jalqaba bantan uumamaa tokko waan isin jeequ tokko hin qabu jechuudha. Akkuma dur imo bantanitti lakkoofsa qofaa isin gaafata lakkoofsa sana itti guutuu qofaadha jechuudha. Warri lakkoofsa hin qabne yoo jiraatan illee viidiyoo lakkoofsa malee banattan kan jedhu isiniif hojjedhee waan hin jiruufi isa laaltanii sirreeffachuu lakkoofsa siim kaardii malee illee banachuu ni dandeessuun isiniin jedha. Waa'ee siitingii isaa ilaalchisee immoo siitingii isaa uumamaa tokko kan sanarraa adda ta'e hin qabu garuu siitingii isaa argachuudhaaf jechuudha. Kunoo xiqqoo ishee kan isaa adda godhu kunoo gubbaa kana irratti jechuudha kan inni jiru. Gubbaa kana irratti mallattoon tuqsadee wayii yookiin tuqaan sadii ni jirti jechuudha. Ishee kana innaas hin cuqaastanii sarchii fi siitingii kan jettu jirti. Siitingii kana innaas hin filattanii wommaa waan addaa waan isin jeequ tokko hin qabu. As keessa seentanii akkuma kanaan dura imo siitingii wantoota hedduu isin irratti agarsiisee ture. Keessa isaa seenuudhaan sirreeffachuutiin dandeessuun isiniin jedha. Kunoo akkuma agartanii imo kaanii wajjin tokkuma jechuudha. Waa'ee siitingii imo ilaalchisees immoo viidiyoo lama isiniif hojjedheen jira. Namoonni baay'een daawwatanii itti gammadanii jirtu. Warri hin ilaalle yoo jiraatan illee achirraa ilaaltanii beekuutiin dandeessu. Akkaataa itti of dhoksitanii akkaataa itti wantoota garaagaraa gootan imo irratti isin barsiisee waan jiruuf daawwadhaan isiniin jedha. Guyyaa irraa kana egaa isa kanan isinitti agarsiisuudhaaf qabadhee dhufe waan ta'eef akka isin itti fayyadamtan illee abdiin qaba. Warri imo inni kaan kunoo imoon biittaa ni jira, imoon noormaalii ni jira. Inni kun kan isin jeeqegaa imo laayitiitti fayyadamaan isiniin jedha gama kiyyaatiin. Guyyaa har'a kana isiniif qabadheetti dhufe viidiyoo kana laayikii kanneen sabskiraayib nan godhin jirtan immoo chaanalii koo sabskiraayib gochuun wantoota haarawaa ta'an guyyaa guyyaatti waan isiniif gadhiisuuf ni argattu na hordofaan isiniin jedha. Ciao.